Naasir takes just 2 steps and wrong foots the goalkeeper. Taking into the other side, taking the ball into the net. Laga stay down for a chance here for Naasir to again change the scoreline with no. Akka hayyoonni gurguddoon addunyaa jedhanitti taanaan namni martuu kennaa rabbiin irraa ta'e kan mataa isaa waliin uumamam. Garuu namoonni hedduun kennaa isaanii kana osoo barbaadanii of harkatti hin argatin waan salphaatti ittiin milkaa'uu danda'an dhabanii galaana biraa daaku. Ta'us isaan muraasni barbaadanii of argatan dandeettii uumamni isaan badhaaste irratti cimanii hojjechuun salphumatti dafanii karra milkii saaqatanii ol seenu. Fedhiif dandeettiin isaanii wal simnaan nuffii fi dadhabbii tokko malee tulluu fedhan ba'u. Abjuun isaanii abjuu ta'e osoo hin bubbulin dhugoomam. Addunyaan kun namoota ogummaa garaa garaatiin beekamtii gurguddaa horatan hedduu horatte. Sichis ni horatti. Kanneen waan qaban cimsanii qabuun galma ga'iinsi isaanii mataa isaanii irra darbee biyyaaf addunyaaf ooles kumaaf kitilam. Kanneen maqaa ofii isaanii irra taruun kan garee isaanii darbees immoo kan biyya isaanii waamsisuu irra darbanii gonfoo kabajaa ofitti uffisanii biyya isaaniittis uffisan lakkoofne hin fixnu. Isaan kunneen keessaa taphattoonni kubbaa miilaa isaan tokko Peelee, Ronaldinho jecha Muhammad Salah, Lionel Andres Messi, Cristiano Ronaldo hanga isaan jabana kanaatti agartuu biyyaaf idil addunyaa ta'anitti tarreessuu ni danda'ama. Kubbaa miilaa biyyoota Awurooppaa keessatti dagaagee kan mul'atu yoo ta'es amma biyyoota Afrikaa dabalatee biyyoonni dacheewwan kaanis dadhabbina gama kanaan qaban caccabsaa jiru. Taphattoota ga'umsa olaanaa qabanis addunyaaf gumaachaa jiru. Muhammad Salah, Samuel Eto'o, Sadio Maneen qoftiyyuu taphattoota Afrikaa jajjaboo biyyaaf dachee isaanii irra dabarfatanii biyya kubbaa miilaatiin guddadhe jetti of yaamtu. Awurooppaa kanattu gurra kanneen horan taphattoota Afrikaa muraasa. Biyyooti gaanfa Afrikaa gama ispoortii kubbaa miilaa kanneen maqaa gaarii qaban keessaa Itoophiyaan ishee takka. Yeroo dhiyoodhaas taphattoota dhiiraaf dubara ciccimoo horachaa kan jirtu yoo ta'u kanneen biyyoota alaatiin hedduu barbaadamanii fi biyya alaa ba'uun taphatanii qabxii boonsaa argamsiisan hedduu oomishataa jirti. Kanaafis taphattoota ciccimoo akka Shimallis Baqqalaa, Gaatoch akkasumas Loozaa Abararaa heeruun ni danda'ama. Amma taphattoota biyyattii keessaa tarree taphataa jajjabaa fi inumaa hangafummaan kan yeroo hunda maqaan isaa afaan miidiyaa ispoortessitootaa fi jaallattoota ispoortiitii kan hin buune taphataa dargaggeessa reefu waggaa 20 takka urjii kilaba buna Itoophiyaa Abuubakar Nasir. Naasir takes just 2 steps and wrong foots the goalkeeper. Taking into the other side, taking the ball into the net. Abuubakar Nasir is firmly in the run for top scorer. Taphataa kubbaadhaaf uumame goota homaa sodaa hin beekne kan dafee mo'amuutti harka illaanne jedhuun hiriyoonni isaa. Taphataan badhaasa hedduuf ga'e Abuubakar Nasir kun osoo abdii hin kutin cimanii dafanii hojjannaan bakka guddaan ga'amuu akka danda'u taphataa jabaa gochaan agarsiisedha. Laga stay down for a chance here for Naasir to again change the scoreline with no trouble at all as the finisher. Abuubakar Nasir. Abuubakar Nasir abuukiin bara 1992 Finfinnee naannawaa Shoolaa jedhamutti dhalatee guddate. Abuukiin jaalala kubbaa miilaa ijoollummaa isaa irraa kaasee waan qabuuf dirree guttoo meedaa jedhamu kan naannawaa mana isaanii jiru irratti tapha tokko jedhee eegale.
Gurbaan qal'aan garuu kaayyoof akeeka guddaa qabu kun yeroo mana barnootaatii deebi'u dirree kana irratti tapha kubbaa taphachuun dabarsa ture. Maatiin isaa xiyyeeffannoon isaa guutuu akka inni gama barnootaatti taasisu kan fedhan turan. Inni garuu gama kubbaa kanatti jal'isuu aadeeffate. Abuukiin yeroo tokko qarshii 1,100 lafaa argachuun 1,500 saayikilii bitate. Tapha isaa kana cinaatti saayikilii kana kireessaa galiis argachuu eegale. Maallaqa 1,500 buukii baankii banachuun qusannoo kan eegale yoo ta'u, nama jabaa kaayyoo guddaaf imalaa jiru ta'uu isaa mul'ise. Taphataa cimaa ta'aa erga dhufeen booda garee kilaba Harar City jedhamutti makamuu danda'e. Achis gargaarsa Aaxnaafuutiin kilaba dargaggoota umrii 17 gadiitti makame. Tapha gareechi Gibxi waliin dirree ishee irratti taasiseen 3-1 akkasumas tapha deebiitiin 2-1 kan mo'atan yogguu ta'u, Abuubakar tapha kanneeniin galchii 3 inni lakkoofsisee fi dandeettiin inni agarsiise gara kilaba haalaan jaallatuu fi ajaa'ibsiifatu Buna Itoophiyaatti makamuuf carraa guddaa isaaf uume. Gara garee kanaatti makamuun isaa hawwiin isaa milkaa'uu fi akka ta'e Abuubakar turtii EBS waliin godheen dubbatee ture. Taphattoota kana dura jaallataa fi dinqisiifataa ture faana hiriiruun isaa miira addaa isaaf laachuu caalaa kan gama igireetiif isa jajjabeessee kaase. Guyyaa guyyaan ciminaan hojjechuu fi guyyaa guyyaatti qabatamaatti jijjiirama guddaa fidaa taa'uu isaa taphattoonni garee isaa fi leenjistoonni isaa irra deddeebiin ragaa ba'u. Jalqaba kilaba Buna Itoophiyaaf kan hiriire bara 2009 dorgommii tapha waancaa Abbaay irratti ture. Galchii isaa jalqabaas taphichaan kilaba faallaa isaa Sidaamaa irratti lakkoofsise. Bara 2011 tapha waancaa magaalaa Finfinnee irratti sababa miidhamaatiin taphoonni kan isa taran ta'us taphataa urjii taphichaa jedhamuun kan badhaafame yoo ta'u, urjii goolii galchaa taphichaa jedhamuunis badhaasa isaa biroof ga'eera. With only the goalkeeper who beat up Tamu on the second touch, Naasir closes it into the net from the rebound. It's going to be a moment to capture for sure. And Naasir being the predatory striker that he is. Abuubakar Nasir, Abuukiin obboleessa isaa Ridwaan Naasir waliin kilaba Buna Itoophiyaa keessa kan taphatu yoo ta'u, deeggartoota kilabichaa irraa jaalalaa fi kabaja guddaa goonfateera. Taphataan kamuu bakka ga'uuf deemu qaba. Anis kaayyoo koo kana galmaan ga'achuufan cimee hojjechaa jira jedha Abuubakar Nasir. Taphataan garee biyyaalessa Itoophiyaa fi urjiin kilaba Buna Itoophiyaa kan galchii galchuuf rakkatee hin beekne maashinni goolii. Weebsaayitii Kabunnaa Samaay jedhamu irraas badhaasa biraa fudhatee kan qabu yoo ta'u, gara fuulduraatti kilaba biyya alaa keessa Arsenaal waliin osoon taphadhee natti tola jedhama. Taphataan oomishaan goolii Abuubakar Nasir Abuukiin. Naasir versus Leon Birhanu. And Birhanu is sent on the wrong side. Naasir takes just 2 steps and wrong foots the goalkeeper. Taking into the other side, taking the ball into the net. Abuubakar Nasir is firmly in the run for top scorer.